Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ayyee akkam jirtu? Torban tokko walirraa turre fakkaata. Akkam nagaadhaa jajjabaattu? Hadhas egaa akkuma mata duree gubbaatti argitanii xiqqoo yaa'ii gabaabduu tokkoon qabadhee dhufee isiirraa inni xiqqaatu daqiiquma 30 tokko yaada koo dhiyeesse. Waan isin jettan immoo dhaga'uufan jiraadha. Akkam jirtu? Egaa hadhas irma deebi'eetan barree 2025 1970 miti 1980 90 2010 2010 2023 miti. Egaa akkuma baraa deemuun namarraa eegama. Keessaa immoo uummanni gamtaan sossoo waan mirga fakkaataa deeffachuuf goonfachuuf uummanni tattaaffatu bara baraan akka daa'imaa quba wal hoosisuun waan hin fakkaanne. Egaa akkan argetti baay'een keessan takka immoo jaarmiyaa takka immoo nama beekamaa hawwii qabu jala deemtan akkasirraa hin hubadhe. Kanaaf gaaffiin masirri deebiisinii qabu warri dhuunfaan Itoophiyaa sana bulchuu kan barbaadu anaaf malaka jedhu xiqqaa waltajjii siyaasaa Oromoo gubbaatti nama 3 takka arfan tokko argeen jira. Kanaaf warri sun warri dhuunfaan jala deemtan warri jaarmiyaan jala deemtan warri gandaan jala deemtan akkuma barbaadu nama martinuu mirga guutuutti qaba. Ani muummee ministeeraa ta'uun barbaada takka immoo ani pireezidaantii biyyattii sana naaf mala namni jedhu lakkisiif hin malu jedhanii manaama isaa abjuu isaa fedhii isaa dura dhaabbachuun hin danda'amu. Yoo danda'ame gargaaruudha. Inni jaarmiyaas ijaaramee sossoo jiru jaarmiyaa gaggeessaa jirus galiinsaas la'oo beekamaadha aangoo siyaasaa qabachuudhaaf. Kanaaf jarri kun yeroo ammaa kana bara 2025 kana keessatti egaa akkuma argitan warri aangoo qabatee biyya jiru ajandaa diinagdee tolfatee sanaan deemaa jira. Ajandaa siyaasaa jijjiraachuu mala garuu bara ammaa kana keessatti yeroo kaanis ta'u akkasuma seenaa immoo yeroo ammaa kana keessatti ajandaan siyaasaa huccuudha. Takka immoo wayyaa takka immoo eenyu raapping waan meeshaa wayiin ittiin maranu. Ajandaan jabduun ajandaa diinagdeeti. Warri biyya keessa jiranu siin bifa tokko haa taatu kan biraa sirna kaapitaalizimii hordofuuf murteeffatanii itti jiran. Warri isin jala deemtan kun warri ofii mootii ta'uu barbaadu warri ofii muummicha ministeeraa biyyattii sana gaggeessuu nuti dandeettii itti qaba jedhan maal isin gurguran kan ittiin isin amansiisan. Egaan hin argine jechuufan jedhe waan bara kanaaf ta'u waan warri biyya jiru warri bilisiginnaa gaggeessaa jiru sanaan kan gitu namni gartuun ittiin deemaa jiru kan ani hin argine. Yoo argitanii kunoote asuma jalatti koomentii kana jalatti liinkii isaanaa barreessaa nan laalee immoo yoo rabbi jedhee sagantaa tokko waanuma sanarratti warri kun kanaan deemaa jiran warri kaan immoo kanaan deemaa jiran jedhee wal bira qabeessin agarsiisuuf tattaaffadha. Amma sanatti egaa quba wal hoosisuu dhiisaa barri darbee jira. Addunyaan akka durii dhaabbattee nama eegdu hin jirtu. Kanaaf amma danda'an yoo bira ga'uu dhaqqaban illee taa'anii nu gattee deemte jechuurraa sammuun illee taatu waan namni irra deeme sana bira dhaqqabuuf tattaaffiin gochuun gaariidha. Egaa waanan dubbataa jiru kana bifa akkanaa qabaatu takka immoo hubannoota wal fakkaataa irratti akka hundoofnuufi waan biyyattii sana keessa xiqqaatu jaankishinii 3 amata 50 dabre kana keessatti mul'ataa turan sana gaggabaabsee akka bifa kennuufan isin dhiyeessuu tattaaffadha. Ammoo san dura isinillee ofillee yaadachiisuu kan barbaadu nuyi nama gurraacha
Addunyaan nuti keessa jiraannu addunyaa manaama uummata biraatiin tolfamte. Isaantu manaammatanii itti yaadanii zaahira godhan keessaa immoo addunyaan hawaasaa jechuudha. Dubbiin amma nuyi demokiraasiidha, isteetii, biyya, mootummaadha, federaalizimii, filmaataa, paartii, maltii paartii ka jennu, firii maarkeet haa jennu, liberaalaayzeeshin haa jennu, imbeeded liberaalizim haa jennu, liberalizim haa jennu, leezafeer haa jennu, kamuma fedhe self determination, nation nationality, kun martinuu waan namni gurraachi keessa kan fakkaatu Afrikaa keessa kan jiraataa ture itti yaadee rakkoo isaa furachuudhaaf kan uume miti. Kun hawaasa biraatti tolfate bakka biraatti bara biraatti rakkoo ofii irra aanuuf jedhanii waan isaan tolfatan. Egaa waan namni biraa tolfate bakka biraatti tolfate hamaadha jechuuf osoo hin taane wanni hawaasaa kun keessaa fakkeenyaaf waan namni bara 1900 tolfate sana yeroo ammaa kana 2025 hojiirra oolchinaa keessaa biyya biraa keessatti tattaaffachuun tarii fagoo naman deemsistu taate. Kana hubatuun gaariidha. Kana kaninaan jedheef egaa fakkeenyamma jaankishinii 3 seenaa biyyattii sana keessa mul'ataa ture sana keessatti waan gaaga'ama guddaa fide waan kana qalbeeffachuu dadhabuudha. Warri sun wallaalaaf jechuu osoo hin taane hadharra teenyee waan dabre gulaalu beekumsa guddaa miti ammoo irra laalan bakka sana wallaalame bakka kana badii dalagame hubannoota hir'ate hogguu jennu hadha wayyeeffachuuf akka nama gargaaruuf. Maalee wanni sadiinaatti dubbachuu barbaaddu jettani kan duraa baroota 1970 keessa gaafa namni Horn of Afrikaa keessaa biyyattii Itoophiyaa jedhamu sana keessatti saba hundarraa kan bahe miidhaa hergarama hacuuccaa hiyyummaa hongan qabne biyyattii sana keessatti na arganu furmaata barbaaduuf keessaa warri waa ABCD afaan Faranjii kana naanneessuu danda'an bobba'anii turan. Egaa akkuma warra gabrummaa keessaa zabana sana bahuuf tattaaffataa ture warra Afrikaa jarri kunis innaa tattaaffii kana godhanu wanni gabaabaan isaaniif appiil ture katti dhiyaattee turte maarksizim ture. Akka warri Faranjii jedhu waan dhihoo jiru oomishachuu qalbii namaatiin appiil kan gootu probably linear illee akka taate waan taateef inni biyya alaa bobba'ee tures inni biyya keessaa waa qaqqara'es sana filatee eenyuun warraaqni bara 1974 gudhoo sana seenan. Egaa yeroo sanatti hiree qabaatanii addunyaan akka hadhaa kana namuu informationii bifa barbaadan yeroo gabaabaa qubaana jechuu daqiiqaa 5 keessatti argachuu danda'u odoo hin taane bara rakkisaadha kitaaba tokko argatanii dubbisuuf ganna dheeraa namarraa fudhatu. Hireen hin qaban turanii ofiis immoo immediate urgency yeroo sana ture rakkoo uummata sana hiikuu umriin sunis dardarummaa waan tureef walirratti illee kompiit gottu anatirra beekaa anasirra wayyaa competition waan tureef gattaanii fakkeenyaaf warri maarksizim filate suni maarksizim waan isin taade sana qo'achuu beekanii waan kana hojiirra oolchuu tattaafachuu malee wanni kun eessaa dhufe. Eenyutu waan kana barreesse? Maaliif barreessan? Eenyutu isaaniin duuba jira? Hawaasa kamii furmaata kasaan jedhan? Xiqqaatu yeroo sana Raashiyaatti geessan yeroo dura hojiirra oolchuuf tattaaffatani maaliif biyya Raashiyaa sanaan dhaqan? Maaliif Jarmaniitti hin goone fakkeenyaaf yookaan Poolaanditti? Kana gaafachuu hin dandeenye. Sanarra dabaleet immoo hogguu biyya sana geessanu Socialism takkauma Marxism isaan Raashiyaa takkauma Poolaand yookaan Chekoslovaakiyaatti hojiirra oolchuuf tattaaffatan suni biyyattii Itoophiyaa keessaa bara sana 70moota keessa jechuudha. Ammallee dukkana keessa hiyyummaa daangaa hin qabne keessa jirtu sana hojiirra ooluu danda'a. Yoo ooluu danda'e immoo bifa kamiin ka jedhu mariin hin gaggeeffanne hireen hin turre wal dorgommii ture isaan wal dorgomaniitu hin fixine warri qawwee qabu isaanirra aane jechuudha. Aangoo qabate achi booda biyya sana keessa namuu maleekaa sadii waan eessaa dhufanii waan isaan hin beekne Maarkisii, Eengilsii, Leeniin biyya guutan jechuudha. Footoon isaanii suuraan isaanii akkuma amma suuraan warra biyya bulchuu sana bakka hundi jiru mamaxxanee namni hundinuu Maarkis irraa dubbata namni hundinuu Eengilsii irraa dubbata. Wayya xiqqoo gara amantii kana
gajjabaatantu waan sana jibbaa ture akkan yaadadhu. Umriidhaanis agas hin jabaanne amma waa qalfee hadharra gaafa soo qalbeeffachuu numa hin danda'an fakkaata. So warri waan kanaan dhufe beektoota warri jedhamanu kan duraa waan kanaan katti kasaare jechuudha. Kompitiishin wal farmuu anasirra beekaa sana kasaaraa isaantu seene warri militarii taate aangoo qabatte isaan lafarraa fitte jechuudha. Jarattiinis qabattee achi boodanuu malee namni hin jiru jedhamee egaa namni Itoophiyaa nama aangoo qabu jala deemuun beeka harka dhahuu fi gwaaddilee qamambar jedhamee gwaaddilee qamambariis egaa proletarian dictatorship jedhanii paartii tokko ajandaa arso addaruu laaba addaruu mittirkisiyyeen olaantummaan isa gaggeessa jedhamee arungaadee zamachaa dhufee yebree maabaree yebree siraa maabaree asirratti injifannoota argame ooyiruun akkasii jedhame akkuma amma kunoo warri biltsiginnaa akka jaldeessaa ooyiruu hektaara 3 ilaaluudhaaf namni 300 wal keessa yaa'u gaafasis akkasuma. Baadiyyaa keessa deemanii televezyiiniidhaan mul'ata bakka abiyootiin keenya quufan jedhan beela keessaa bahe bamagab raas machaalmoo maal jedhamee dubbatamee Gojjaam keessatti Arsii keessatti booddee immoo gara Gambeellaa kana keessatti illee minaan garbuu moo ruuzii faatti eenyu ta'uuf deemaa Ogaadeen keessaa gaazii baasuuf deemnaa bash propagandaan guute walgahiin addaraashiin gurguddaan tolfamee kubur ጠቅላይ ሚኒስትር kubur liqamambare gwaadde liqamambare dubbata shaa akkuma ammaa kana paarlaamaa keessa walakkaan hirriba mana kaatikaalaatii ganamachi dhaqee hogguu Prime Minister dubbata Dooktar jedhe godhee jiruu isaa gaggeeffata. Egaa gaafa soorratiin aangoo qabatte suni gab jettee yaaddee warra isaan mormaa ture. Warra waan kanallee tiyoorii kana itti fide kun lafarraa fixuurraa xiqqaatu jechuudha. Hidhaadhuma keessallee jiraachisuu dadhaban jechuudha. Aadaan biyya sanaa badaadha. Booda warruma mormu jedhamu keessatti illee mul'achuuf jiraata jechuudha. Totaaliteeriyaan ta'uun waan hundaa'u to'annoo ofii jala galchuu of malee nuyi malee tokkittii kana malee waan hin jiraatuun gaafa irraa jalqabamee nama ture jechuudha. Warri fide sunis gaafa sana 1970 kana keessatti xiqqaatu waggaa 50 wayii hojiirra waan ooluu jalqabe kana amma yoo geessine hammam hojiirra ooluu danda'a? Yoo kasaaree booda keessa akka jedhullee itti yaadne ibin gaafa sana Awurooppaa biyya amma baha Awurooppaa jedhaman garii keessatti Marxism namni diduu jalqabee isinuu guggufachuu eegaltee turte garuu hiree argatanii gab jedhanii ilaaluu hin dandeenye dheedhii isaa fudhatanii dira ofii isaaniitii nyaataman jechuudha. Warri olaantummaa fi የአርሶ አደሩ የወዛደሩ የበላይነት ፕሮሌታሪያን ዲክታተርሺፕ ሰነቲን አደታ ቱሬ ኢነፍኔ ዋን ኦርመራ ኤርግፈተኔት እንዴማ ቱረኔ ጎማን ራድጨው መኪናን ሳኒስ ጋዚ ፊጠቱ የልቀብድ አዱኛ keessattis sirne isaan itti hirkatanii raashaan boombii fi taankiitti guurte kun ofiisiitiyyuu jajjeeqamuu jalqabde jechuudha. Akka isaan barbaadan gargaarsi sun dhufuuf hanqate namarratti hirkatameet waan sana kan gaggeeffamaa ture. Booda malannaa dhabanu mixed economy gaggeessina jedhanii ka'an jechuudha. Gaafa sana immoo naman qaban namni isaan of biraa qabun akkuma isaanii kan wal fakkaatu jechuudha. Akkuma faaktarii keessaa tolfamee bahe qaaruuraa Coca-Cola jechuudha. Yaada wal fakkaatu yeroo dheeraadhaaf namni yaada isaaniin adda qabu ofirraa fixanii ofirraa gabaabsanii wal biratti kanaaf hayyee abeeta tolee ka jedhu qofa hafe. Sun immoo waan haaraa jijjiirra gaafa jedhanu hin ta'uuf barbaada ka'an hidhaa keessa ka jiru yoo jiraate jedhanidha. Waan duroolee guuranii lafarraa fixan barbaadan naa dhaqanu baay'een isaan jiru. Namuma yeroo argatan sanaan mixed economy goona jedhanii yeroonis hin jiru it's too late lafarraa dhabaman wallaala. Biyyi kun kan nama hundaati. Biyyi kun kan lammii hundaati jedhanii yaaduu dadhabuun jechuudha. Nuyi
nuuf fakkaatee biyya kanaaf tola. Hammeenyallee dhiisaati. Biyya kanaaf tola waan jenne hojiirra gaggeessuuf deemaa jirra. Ammoo hawaasa waan kana biyya ormarraa ergisaan waan dhufe ta'uu dhiisuu mala yoonne dadhabe akkam taana ka jedhu yaaduun hin jiru. Namni hundinuu wanti isaan ittiin deeman kun waan yeroo hunda kullee jiraatutti fakkaate maayyoo ofii isaaniitiin kasaaran takka jedha wallaala jechuudha. Isaan kasaarnaan immoo kabiraa immoo kabarri kenneef dhufte wayyaaneen jechuudha. Marxist Leninist League Tigray dhuftee aangoo qabattee yeroo duraatiif egaa adiin kun harkatti dhadhee jennaan waan maarksizimii kana dhoksitee liberaal ta'uudhaaf tattaaffiillee gootee waan mootummaa harka jiru gariillee gurguruuf tattaaffattee fakkeessuuf jechuudha. Isiinis akkuma jara kaanii jechuudha ajandaa ofii qabattee dhuftee of malee namni biraa jechuudha. Biyya sana keessatti yaada isiitiin adda ta'e akka inni hin jiraanne dhabamsiiste kanuma beeknu jechuudha. Lafarraa fittee dhaadattee lolli akka waan beekumsa ta'e lola mo'uu miti lola uumuu dandeenya dhadhaadatanii mormituu hunda ofirraa aariyaan kadhatamanii dadhabamanii achi deemanii waan godhan hogguu dhabanu ammas jarri kun immoo waan biraa ergifatu ka'an developmental state yookaan developmentalism jedha waan guddina kana akkuma mixed economy fakkaata garuu gara amma Aasiyaa kana keessatti akkama Taayiwaan akkama Kooriyaa kibbaa akka Jaappaan booda keessallee Chaayinaa keessatti hojiirra oole addunyaan guutuu Asian Tigers jedhe jechuudha yookaan immoo Southeast Asian miracle ajaa'iba achirratti uumame hiyyummaa keessaa yeroo gabaabaa keessa baane jedhamee faranjiin faarsaa waan tureef jarri kunis kooministummaa isaanii waa jala dhokfatan waan ta'aniif Chaayinaatti hirkatanii mallas faan egaa ajandaa haaraa biyya alaarraa fidan kana oofuutti seenan jechuudha. Ammas jarri kunis iyyaanne dhiiroo waan amma ittiin deemaa jirru kun alarraa finne namarraa ergifanne biyya kanaaf taati moo hin taatu durarraa ilaalle. Nuyi Chaayinaa fakkaannaa uummanni biyya kanaa Chaayinaa fakkaata aadaansaa falaasafnisaa jiruunsaa seenaansaa yookaan Jaappaaniin fakkaannaa yookaan Saawus Kooriyaa fakkaannaa yookaan Taayiwaan hin fakkaatu garuu hin laalle isaan fidatanii dhufan. Mallas yeroo tokko gaafatamee waan kana akkuma jiru nuti kooppiin goone jedhe nuyi fakkeenyuma Sinatra maarree jedhen Frank Sinatra namicha Ameerikaa hundeensaa Xaaliyaanii ta'e sirba wayii tokko afaan Faransaayillaa Poolaan kaan hiikee fi my way ka jedhu sana I did it my way ka jedhu ofiif adapt goone akka nuuf maluuf tolchaa jirra jedhee hime mallas garuu itti siqanii hogguu laalan onneen adapt godhe hin jiru tokkoffaa jarri sun ulaagaan isaan developmentalism ittiin gaggeessuuf biyyattiin guddisnaa ka jedhan sana jechuudha. Mootummaanis qooda keessaa qabaataa private warri dhuunfaan sossoollee keessaa qabaataa bifa kamiin uummata akkamii mootummaa keessa gartuu kamtu waan kanarra bobba'uu qaba ka jedhu ulaagaa lafa kaayyatanii barri isaallee jechuudha adda. Jaappaan gaafa kana gaggeeffattu lola addunyaa lammaffaa booda Taayiwaanis Singaapooris warri isaan fakkaatanus jechuudha. Yeroo sana Ingilizii fi Ameerikaan Chaayinaa fi Raashiyaa USSR gaafa Sooviyeet irraa Maarksizim Aasiyaa kana keessatti kan hin ballanne Noorzi Kooriyaanis achi deemteetti abboo gabaan keenya nu jalaa cita jedhanii waan qaban hundanuu isaan sana deeggaraa turan bira dhaabbataa turan jechuudha. Kanaaf isaan dafanii wal guddatuun inni kunis qooda keessaa qabaata hawaasni sunis adda ta'ullee jechuudha. 1990 fi 2000 keessatti biyyattii Itoophiyaa ammallee gaafa sanallee hadhallee hiyyeessa taate namni ammallee harka 170 ol ka ta'u baadiyyaa keessa subsistent sangaan qotatee bulu kana keessatti waan biyya alaatti ergifatanii akka Taayiwaan takka akka Singaapoor takka akka Chaayinaa ta'ana jedhanii tattaaffachuun suma durri biyyaa jedhe akka abaluuttan sirbaan maarree nama kutaa sana taate
hamma tokko itti milkaa'anus deemee hawaasa sana guutuu sossoosuu hin dandeenye. Developmentaalis waan ofiisaatu jechuun meegaa piroojeektis akkuma amma kun jardi jedhanii bishaan jallisanii maarree godhan indastiriyaal paark waan kana fakkaatu waan bakka biraatti tolfame sana kooppii godhanii tattaaffataniiru wanti hundinuu bade jechuufi miti. Garuu wanti isaan hin goone yoo nuti waan kana paartiin keenya jechuudha waan kana naa gaggeessu biyya kana waliin qabna paartiin kan biraa immoo ilaalchaan mul'atan ajandaadha kanaan adda ta'e nu bira haa jiraatu. Amma nu tattaaffannu kana keessatti illee biyyattii sana sadarkaa adda addaatiin mootummaa keessa kan bobba'ee hojjetu paartii keessa kan bo'ee hojjetu yoo karaa irraa maqsaa jiraatu illee inni as jiru kun kan mormu kun daawwitii nuu ta'ee nu eega yaaduu dadhaban. Biyya biraatti paartii tokko mootummaan jabaatee waan kana hojiirra oolcha waan jedhaniif sana fudhatanii dhuma hojiirra asittis waan sana sharafanii ittiin bobba'an. Garuu biyyattiin isiin amma Itoophiyaa jedhamtuu fi warri kaane tokkoo miti biyya hiyyeessa extreme poverty bakka itti jiru. Paartiin tokko waan hundaa jechuudha to'achuu hin danda'u akka jiruun dhaabbatee ka deemu hunda miseensa paartii godhanii sana hojii jiraachisuu itti rakkatan hin hafne egaa isaanis waanuma ofii dhaabaniin deebi'anii kufan. Lama jedhaa marii dhabuun akka ofii akka biyya ofiitti akka uummata ofiitti akka seenaa ofiitti waa jijjiirratanii ittiin gargaaramuu dhabuun. Caalaa immoo nuyi namni gurraachi waan ofiitti yaannee qopheeffanne kan fakkaatu waan hin qabneef yeroo hunda ormarraa ergifanneefinna takkaan nu bal'atti takkaan nu dhiphatti ittiin rakkanna. Kan isaan fakkeenya godhatan warra Chaayinaadha. Chaayinaan maarkisiizmis fudhatteetti, firii maarkeet irraayis fudhatteetti, developmentaal irraayis fudhatteetti garuu akka ofiitti, akka isaanii ta'utti, akka bara ofiitti itti kufanii ka'anii ilaalanii waan isaanii malu godhan. Isaan illee taatu haalli addunyaa bara 1970 keessa ture isaanii firee kenne jechuudha. Warri isaanii ofitti harkisuu barbaadu. Gaafa isaanii balbala isaanii banachuu jalqaban addunyaan kaan immoo achii waa zarafatee quufaa jira. Kanaaf humna barbaade, humna tolaa irratti bu'aa barbaadan gama isaanii deeme isaan gargaaree Ameerikaa fi Awurooppaa kanatti naggadatanii ajandaa ofii dhokfatanii jechuudha. Amma kun irra aanuuf Ameerikumaa xiqqootti isaan hafe yoo niwukulariidhaan dhukkee walirraa kaasuu baatan ni gaha. Kun egaa lammaffaadha jechuudha. Gaafa amma Ihaadeeg kufu paartiin biraa hin jiru. Odoo silaa mormituu tokkollee of biraa qabaate gaafa waan isaan ajandaan isaaniitiin deeman kun gommaa irraa harca'uu jalqabde bakkee mootorri gaazii fixatu sana mormitoota sana immoo aangoo fidanii ofiyoo mormituu ta'anii ammoo yeroo eegan kontiinitii qabaata ture. Hin diigamu. Amma isaan hojjetan gaarii isaanii itti aanu immoo isaan irra dhaabbate amma tokko hojjeta. Isaan immoo mormituu ta'anii itti fufan. Faraqaadhaan silaa biyya bulchama ture hin taane TPLF quufte nu malee jettee warri isiin olii gad ergaa turte aangoorra baanii achii booda waan ta'e egaa nama hundatu arge jechuudha. Sadaffaan isa madheen gadda dhufe jechuudha. Warri bilsiginaas ajandaa kaapitaalizimitti kenname hojiirra oolchuuf jechuu tattaaffii jalqaban. Isaanis akkuma warra isaan duraa sana paartii tokkotti karaa tokkotti ka jedhu qabatanii nama isaan mormu dhabamsiisuu jalqaban. Ajandaan isaan amma fudhatanii ka'an sunis haaraa miti isaaniif haaraa ta'e malee. Xiqqaatu yoo warra Laatiin Ameerikaa kana fudhanne Peeruun xiqqaatu 1950 irraa kaatee bifa tokkoon haa ta'u bifa biraatiin kaapitaalizimii hojiirra oolchuuf tattaafataa ture. Guaatemaalaan, Meeksikoon, Arjentiinaan booda keessa immoo 1970 keessa Chiiliin jedhee gaaba. Martinuu hundinuu Ameerikaan, Yuukeen, Awurooppaa kana keessa uummanni baay'een Aasiyaa kan jiru hundinuu ajandaa amma isaan deeman Afrikaan guutuun dirqamtee Afrikaan faayyummaa keessa seentee jechuudha. World Baankii fi IMF godhee qabee jennaan ajandaa sana gaggeessaa ture. Sanarraallee ka baratan hin fakkaatan. Amma isaan kophaa isaanii utaalaa jiranii paartiin isaan morma biran jiru.
yoo wanni isaan ittiin deeman kun gaazii fixatte yoo gommaan irraa harca'uu eegale akkam taanaatti hin yaadne. Inni mormus immoo isaanuma kana lafarraa balleessu malee jedhama itti ka'ee jira. Egaa namni gareen amma ajendaa biltsiginnaan fudhattee kaate kun ganaa waggaa tokko hojiirra oolchuu kan jalqaban kan diinagdee sana jechuufan jedhe. Jalqaba silaa kun akkuma argitanu sagantaa waggaa 10 kan diinagdee tolfatanii ka'anii turanii haalli 2019 rabshaan biyyattii sana keessa tatta'uun 20 lolaa achi booda kiroonaadha. Kun hundinuu gufuutti tatta'ee lafarratti harki isaanii booda 2023 liqaan egaa hedduutu irra jira. Isa keessaa I think 2014 wayyaaneen akkuma isiniin jedhe developmental agendaa si oofuudhaa fi amma gabaan isee fi warri kun GDP'n guddateera maalli guddateera itti farangaarraa nyaachuu barbaaddu kun gurra diimeessitee jennaan oduudhaan dhugaatti fakkaatee dhaqanii private warra dhuunfaarraa biiliyoona takka farankaa liqeeffatanii dhufan jechuudha yeroo boonni. Egaa waggaa 10 kan kafalamee dhumu silaa akka isaan 2015 irraa aansanii sana egaa waggaadhaan boondii hamma tokko kuppoodii sana irraa muranii jechuun intarastii waliin kafaluudha. Jarattiin kun immoo lola seentee hokkara keessaa eenyuunis koovidisti dabalamee maalayyaa farankaa biyya hambaa nama kaaniif kafaluu dhiisaati gaaziidhaa fi zayitiyyuu biyya fidde waan uummata ittiin bulchitu waan hin qabneef 2023 dhumarratti na fakkaata Disembar keessatti miliyoona 33 kuppoonii waan kaffal dhabdee jennaan xabshaanne jette jechuudha waan qabnu waan barbaaddan ta'a. Egaa waan namaan kafallu jedhanii hafuun hin taatu farankaan nama barbaachisaa ofii of bulchuudhaaf immoo farankaan biyya hambaate kan gargaartu kan biraa dhiisee biliclicii amma karaarra dhaaban kanallee bitatanii fiduudhaaf waan nama barbaachiste soo dhaqanii IMF kadhatan jechuudha farankaan jarri kun dhaqanii egziyoo maarinaa kiristoo jedhan jechuudha salphanneerra baankii keessaa farankaa alaan qabnu kunoo biyyattiin nurratti kufuuf deemti nu liqeessaa jedhan haalan jedhan liqaa barbaaddanii kunooti liqaa barbaaddanii waan kana haal duree kana guutuun dirqama keessan yoo akkas gootan xiqqaatu doolaara Ameerikaa biliyoona 3.4 ka ta'u waggaa 4 kana keessatti isinii kennina isinimmoo asii deemtanii amma politikaalee neoliibiraal jedhan libiraalizimii immoo isin kun xiqqoo kaachi maraatte jechuudha. Sagantaa durdurre 1970moota keessa 80moota keessa even 90moota illee structural adjustment jedhanii liqii kennaafi turanii booda kan ammoo maqaa jijjiirtee namni isa bara sanaa kasaaree itti iyyee jennaan extended credit facility jettiin na fakkaata. Eenyuun haraaxaanis guddaarra hin jiru yeroo dheeraa keessatti illee kafaluuf hiree qaban ka jedhuun gaafa sana waggaa darbe akkas godhani baran ammoo sunuu haraaxaa wayii tiir godhanii tiir 1 tiir 2 sadarkaa hiyyummaa fi sagantaa sana warra hojiirra oolchan laalanii jijjiiranii jira. Haa ta'uuti egaa dhaqxee farramtee galte jechuudha. Olaantummaa biyyaa hamma tokko warra IMF fi World Baankiif kennitee dhufte jechuudha. Ofii murteessuu hin danda'anu. Hiyyeessi silaa hiyyeessa faranjiin akka jettu xurumbaa namaafuu nama farankaa kafalee fi sirbisiisa jedhan akkuma biyya keenya azmaariin isa kafaleef sirbite jarri kunis egaa farankaan kasaaniiti itti ramadamanii biyya isaanii dhufanii bakka barbaachisaa ta'e hudhanii qabanii bira ta'anii akkas godhe farankaa kee gad cabse. Mootummaan hojiinsaa hiyyeessa deeggaruu takka ummoo waa eenyu hirphuu miti mootummaan warri tujaaraa akka isaan as keessa dalagatanii bulanii oolan mootummaan hiyyeessa irraa fuudhee tujaaratti waa kennuu seerri akka jabaatu seerri nagadaa seerri qabeenyaa abbaa qabeenyaa kana tiksuu
baankii kubbaaniyyaa harka mootummaa jiru ijaarii qopheessiiti gurgurii characharii sanaan egaa telekoomfaa kan isiin gurgurtee kan biraallee gurguruuf tattaaffataa jirti. Waan baankii waan farankaa laalchisee gabaa sana banaa dachii kanallee namni bitatee abbaatti ta'uu seera sana jijjiira. Egaa kanaan bal'inaan laaluu dandeessani itti bobbaasanii sagantaa dinagdee itti kennan jekoo waggaa 4 kana. Homegrown economic agenda kunooti xiqqoo fuula duraa qofan asirra ka'a. Xiqqaatu fuula 69 maal qaba. Waanuma IMF World Bank tolchee wal fakkaata maqaadhuma jijjiiranii hiyyattiin itti gammadduuf kan ofiiti jedhaatii madhaa jedhanii malee inni tokkuma jechuudha. Gabaabaatti mootummaan sosso'insa dinagdee keessaa baasuu welfare farankaa kan itti baasu irraa xiqqeessuu abbaan qabeenyaa warri dhuunfaa bobba'anii akka ijaaran jecha tokkotti jechuudha. Sirni isaan ijaaran sirna dinagdeen biyyaa yoo qixxaa jenne daabboo jenne maqaatti moggaasne daabboo kan ijaarree akka inni harka guddaa nyaatu jechuudha. Hiyyeessa irraa fudhatee namni maallaqa qabu akka ittiin gargaaramu. Warri fakkeenyaaf maarkisist yookaan sooshaalistii ta'e walqixxee qoodnaadha nama hundaaf. Jarri kun immoo hiyyeessaaf maal kennani? Hiyyeessi biiloonota qabaattee hiyyeessaaf yoo urte hundisiyyuu yookaan daadhii dhugdee yookaan kaatikaala yookaan jimaasii qamaatee fitte garuu warra tujaara ta'eef nama 10 biiliyoona sana yoo qoodde ittiin dalagatee kubbaaniyyaa banee dukkaa banee dalagatee isiillee hojii kennee fi maallaqa sanallee ol guddisee biyyi wayyaahuu danda'a akka jedhu afaan gabaabaatti guutuutti akkasillee miti. Waan sanaan deeman egaa kunooti erga jalqabanii meeqa waggaa tokko fixanii waggaa lammaffaas ka waggaa tokkoffaa sanallee irra laaltee qorattee jechuun jalaa naftu isaanumatti sagantaa tolchaa fi amma immoo waggaa lammaffaa mootti fufaa jedhanii hayyamanii jiranii. Kanaaf waggaa 3tu itti bobba'anii jirri kun waan ittiin deemanu ajandaa diinagdee qaban. Isinoo warri falmitan takkaa'uma warri mormitan warri aangoo qabachuu barbaadan warri aangoo qabatuu barbaadu jala deemtanu ajandaa maalii qabdan? Ajandaa dinagdee maalii qabdan? Isii ajandaa poolitikaa jedhan sana ammas ittiin rakkannu. Ajandaan poolitikaa ajandaa dinagdee jalaan dhufte. Sirni dinagdee sanatu sirna siyaasaa sanallee murteessa irra jireessa jechuudha. Kanaaf sheekota ulamaa'ii siyaasaa akkasiin jala yaatan kun maal harkaas ni qaba. Mootummaan sana yoo kuffisan boriftan akkamiin isin bulchuu deeman? Eenyunne warri 3-4 mootii ta'uu barbaadu kana keessa eenyunne kan isaan filatan mootii isaaniif akka ta'u. Hadha beektanii akkuma waggaa 5-6-7 hadha waan nuti qabsoofne wanti dadhabne nu jalaa hatamee nu jalaa sarbamee karaarraa maqsamee jettanii gaafa ajandaan qabdan turtan haqiiqaa himuudhaaf. Kuffisuu malee kuffisnee maal ijaarran beektan tasuma yaa'aa turtan. Ammoo tattaaffachuun gaariidha. Maal ijaaruuf tattaaffataa jirtan? Eenyutu waan kana ijaaruuf deema? Eenyunni ministeerri muummichi keessanii ta'uuf kan deema? Eenyunni waan dinagdee gaggeessuuf? Eenyunni faayinaansi ministeerri isiniif ta'uuf deemu? Eenyunni baankii kan bulchu? Eenyunni dantaa alaa isinii gaggeessuu kan deemu? Tiimiin keessan beekameera. Tiimiin kun quubsaadha. Achiin dhugaa jettanii yaaddaniittu moo teessanii quba ol hoosisaa jirtan akkuma durii? Gaafa achi geenya murteessinaa sana hin ta'u. Egaa kana fakkaata biltsiginnaan sirna siin ijaaraa jirtu kun akkuma sila siniin jedhe biyya hedduu keessatti xiqqaatu 1970 irraa kaasee hojiirra oolaa ture. Hojii dhablummaan ol guddatee jireenyi qaala'ee astamaariin haakimni damoozni xiqqaate inni kun waanuma ajandaan diinagdee sun of jalaa qabu. Biyya keessan qofaa miti warri waan kana hordofe martinuu waan kana keessa qaxxaamuree bara garaagarummaa ta'u malee isiin kun waan hin hafne beekamaadha jechuudha. Gaazexaawwan TPLF faranjii durri farankaa ta'ee geessitee offshore keessa nama garii kafaltee artikilii 1-2 akkama ekonomist keessa kaa'anii eenyu ajandaa jala deemtee akka Poolaandii ta'a jettee akka maarree ta'a jedhan sun kijiba. Biyya hundatti ta'e
jalqabarra jechuudha. Jarri kun yoo milkaa'an sagantaa amma oofaa jiran jechuudha. Waggaa 4, waggaa 10, waggaa 15, waggaa 20 oofuu danda'an ituu gommaan irraa hin harcanne ituu gaaziin fixatiin akka duriitti jechuudha. Warri waan kana oofe jechuudha guddaan isaanii diktaataroota. Pinooshee kan warra Chiilii irraa jalqabaate namtitti Peeruu asliinsi Jaappaan turte eenyuti? Fujimoorii jedhan booda biyyi isiillee gugsee jennaan Jaappaan dhaqxee dhokattee Aasiyaa kana keessatti Indooneeshiyaa Suwaartoodha. Filiippiin keessatti warra Maarqosee baay'eedha. Ibillee Turkiyyee keessatti illee beekamaadha jechuufan jedhe uummata fi hiyyeessa mootummaa fi hiyyeessa jidduu garaagarummaa deema. Ammoo warri irraa bu'aa argatus numa jiraata jechuudha. Warri maallaqa qabu, warri kubbaaniyyaa banachuu danda'u, warri naggada jajjabaa qabu sirna kanarraa bu'aa argatu. Sirni kun isaaniif ijaarame. Kanaaf sirna isaaniif ijaarame kana hiyyeessitti beela'eera haakimaaf dooktaraaf waa kennuu dhaban jettanii sababa himattanuuf hin qabdan. Sirna sana walumaa galatti sirna sana dura dhaabbadhaate lakkii nuti immoo isaaniin adda ka ta'e addunyaa ammaa kana keessa fudhatamaa kan qabu sirna dinagdee kunoo kana tolfannee qabnaa kana fakkaata. Akkana biyyattis guddisaa hiyyeessa keenyas ol kaasne jechuudha. Welfare state waan haakimaa waan mana barnootaa hiyyeessallee hirphuu kana hojjechuuf deemnaa agarsiisaa jechuu barbaadeeti. Ammoo san cinaa waa takkanas ni dabala jechuudha. Barri kun 1970 miti. 1990 miti. 2000 miti. 2010 miti. 2020 miti. Akkuma jalqabarra jedhe yaadni institution ijaarsi nuyi amma irratti wal dhabaa jirru keessa jiraataa jirru hundinuu ormatti tolfate. States fakkaatu nation state biyya mootummaa amma jennu kun akkuma beektanu Awurooppaa kanatti tolfatte yeroo durii wal cafaqaa turte hiyyummaa keessaa gaafa turte sababa amantaatiin impaayeraan wal nyaataa turte. Booda keessa garuu bobba'anii of biraa jechuudha. Arabnis warri musliimaa waan hedduu beekumsa dhiisanii fi gaafasiin Aariyaaniin waan isaan dhiisanii deeman sana fudhatanii bobba'anii biyya biraa qabachuu achirraa riskii argachuun naa jalqabanu. Dura warra Ibeeriyaan akkama Poorchugaalii fi Ispeentu olaantummaa qabaataa ture. Booda warri miidhamaa ture akkammoo warri Daachis ka'anii isaanis bobba'anii achirraa humna argachuun naa jalqabanu. Egaa walloluu kanaa dhiisnu jedhan jechuun riskiin bakka biraa jira. Warri nyaatamu bakka biraa jira. Walii beeknee daangaa walii tolchinee nagaanaa jiraannu mootummaa jechuudha. Kana Westfaaliyaa moo maal jettee siin himtu kana tolfatan. Erga tolfatanii turaniiru jechuudha. Xiqqaatu waggaa 500 hojiirra ooleera. Kufanii ka'anii qajeelfatanii hadha sadarkaa biyya mootummaa sirna sanaan sun dadhabuu bira gaheera. 1970 Afrikaan innaa kaatee mirga ofiitiif namuu biyyan ijaarradha jedhu beekumsis murtaa'aa waan tureefi kooppiidha. Waanuma faranjiin dhiistee fi deemte ol kaafatan. Wanni kun nuuf ta'a hireen hin turre to'annoo namaa jala turanii fudhatanii waliin gangalaa jiru. Kun haga hadhaa furmaatan arganne biyya taate lammii ofii bulchuu hin dandeenyu. Waan ofiin ijaarranne waan hawaasni sun keessa darbee guddina ofiitiin fidee miti. Biyya keenyallee dabalatee jechuudha. Ormarraa fudhanne. Dhiyoo kana arguun ooltanu mootoliin Afrikaa kunooti. Jarri shanan kuni kottaa jedhamanii waamamanii mootii Ameerikaa bira dhaqanii achi waan isaan dubbataa jiran itu argitani garaasii nyaatu. Taraadhaan inni kaan afaan Faransaayii, inni kaan Poorchugiiziin, inni kaan Ingiliiziin wanni isaan dubbataa jiran namicha faarsuudhaan alatti biyyi keenya waan kana qaba, biyyi keenya waan qaba, biyyi kiyya waan kana qaba, lafa keessaan albuuda akkasii, albuuda akkanaa, bishaan akkanaa, maarree akkanaa kottuu nurraa fudhu kadhataa jiran jechuudha. Hadha suma dhugaa yoo dubbanne koorporeeshiniin gariin biyya Afrikaa baay'ee Itoophiyaa dabalatee humnaaf beekumsa sanarra guddaa qaban. Nviidiyaa yoo fudhattan, Apple yoo fudhattan, Meetaa yoo fudhattan, Microsoft fudhadhaa, Google fudhadhaa kanneen
dinagdeen isaan qaban, information isaan qaban. Nation state wanti isin jedhamtu sun akkuma Itoophiyaa guutuun Afrikaa jechuudha. Isaanii waliin gitu. Maaliyyaa isaan namni gariinuu qabeenya inni qabu jechuudha. Biyya yookaan mootummaa jedhamu sanarra guddataa jira. Yeroo kana keessatti egaa mootummaa yookaan biyyi isiin durii namarraa kooppii godhannee fudhannee ittiin gaggalataa jirru guggufataa jirti. Yoo maappii kana laaltan jechuudha laalaa investimentii warri Gulf State qaban kan Egyptii fi Liibiyaa keessa jiru hin mul'atu asirratti. Yommuu achi bunne Gaazaayyuutti daballee achi booda immoo Siiriyaa fi kan biraatti daddaballee kana hundaa'u invest godhaa jiran. Maal ta'uuf deema jechuudha. Biyyootaan yeroo dheeraadhaaf dinagdee ikonomii jedhanii yaamaa turan biyya jechuu jibbanii jechuudha warri ikonomistii. Amma immoo yeroo gabaabaa keessatti piroopartii ta'uuf deemti jechuudha. Piroopartii warra Imiraatii fakkeenyaaf. Warri ammas aangoo abalurraa anatu wayyaa jira anatu biyya bulchuuf deema jettanii yaaddan suni isaanuu piroopartii maanejers yookaan immoo afaan biyya keenya abbaa qoroo ta'uuf deemu. Nugusni bakka biraa jira. Abbaa qorummaadha kan booda irratti wal dhabaa jiru. Qabeenya namaati kunoo argitaniitu bakka isaan invest godhan. Sudaan waan isinitti jirtu argaa jirtan. Wanni isin wal dhabaa jirtuuf rakkoo isii hiikkachuuf miti. Warra dantaa qabutu waliif buuse jechuudha. Deeguu danda'an, ijaaruu danda'an addunyaa jijjiirame. Bakka kaleessaa ka jiru hin jiru. Waggaa 5 hadhaa waan dhufu hin beeknu. Kanarraan maatuu danda'a garuu duubatti hin deebi'u kanuma argine jechuudha. Siyaasa quba wal hoosisuu kana dhiisuun gaariidha. Warri Democratic Republic of Oromiyaa ijaarra jettanii itti jirtan galiin keessan, qabsoon keessan, kaayyoon keessan takkitti sana ta'e yoo jiraattan jechuudha. Jechuun amma torban tokko self-determination maarree amma self-determination erga warri Raashiyaatti ittiin gargaarame waggaa 100 ol ta'eera. Leeninii fi qaallittiin isaa waliin turte eenyusiin Roozaa Luxemburg maal jedhaniitu amma qabrii ol kaanii waan nuti jirru eenyu the right for self-determination of nation and nationality sana gangalchaa jirra yoo jiran maal uummanni kun aqliin qabanii jechuu danda'an. Rakkoo kami nuyi waan biraatiif gaafasuu waliin galle nuti waan kana irratti jechuu danda'an. Isaan dhiisaati namichi Ameerikaa eenyuun pireezidaantii isaanii ture lola addunyaa tokkoffaa dura. Woodrow Wilson illee ol ka ilaale boonu waan kana bara ajandaa biraatiif kan gargaaramne jirattiin iyyeettiin ammallee waliin rakkataa jirti namaan jechuudha. Ammoo biyya ofii ijaarrannaan uumaa ilma namaati fedhiidha. Democratic Republic of Oromiyaa warri ijaarrachuuf tattaaffattanu isinirraa waan dubbadhu. Akkanaan argutti amni isin eeggatu dheeraa ba'aan keessan ulfaataa gufuun isin mudatus hedduu ta'uu danda'a. Kanaaf waaqi isin gargaarinnaa isiniin jedha. Warri haftan egaa hammana kaninaan jechuu barbaade ajandaa qabaadhaa. Warri isiniin deemu warri abbaa qoroo ta'uudhaaf wal caccabsaa jiru kun bakka tokko ta'ee abbaa qoroo tokko fidate inni kaan immoo abbaa gandummaatti of cabsee taraa taraadhaan deemuuf yoo filate warri aangoorra jirtus nu malli namni jiruu kana dhiiste neoliberalizimisiin oofaa jirtu kun gommaa fixatuuf deemaa akkuma Ferdinand Marcos jalaa hafee akkuma Suharton akkuma jeneraalee eenyullee kan Chiiliisan jechuudha kasaaree olii gadhamaa ture sana guyyaan dhamaan dhufuu mala. Kana hundarraa wal adamsuurraa saayikiliinuma tokko keessa tokko kufee kan biraa haaraa tokko kufee kan biraa haaraa gochuurraa warra ajandaa diinagdee isiniin adda ta'e qaban xiqqaatu paartii lamaan tokkollee biyya galchitanii paarlaamaa hayyamtanii fi gaafa gaaziin keessa dhumatte gaafa gommaa makiinaa keessa harca'u opposition taatanii isaan immoo amma danda'an oofanii kontiinitii qabaatee hiyyeessillee hafuura fudhachuu danda'a. Waan isin hojjetaa jirtan kunillee
Kama kaapitaalizimii ijaaruuf handhuura lafa kaa'aa jirtan kun faayinanshaal maarket liberaalaayizii godhaa jirtan. Equity market akkama stock market isin banaa jirtan. Credit card illee kan isin tolchitan. Indastiriin garaagaraa illee teknooloojiin adda addaa illee akka galu private sector illee akka inni jajjabaatu akkuma barri kun hayyamu leet illee taatan jechuudha. Waan namni 1970 keessa hojjete hojjetaa jirtan. Kanaaf rakkoon isin mudatu guddaadha. Nuti waan hunda bakkaan gaafatan malee namni hin jiru kana silaa dhiistanii gaariidha. Kanuma jechuun barbaada. Egaa nagaa jedhee itti adda deemin xiqqoo fiwuzii beektanii fiwuziitti qabsiisuu waan jedhan tokko qabsiiseen deema ga'a. Suuraa kana argitanii egaa akkuma argitan ilmi bashaashaa ilmi dabbaa sabbaa fiixaa xaaqiyyattii xiqqoo kana mataarra kaayyatee du'aa godhatee jira. Namni immoo xaaqiyyattii kana godhatee du'aa godhate kun akka laaftutti kan buqqa'uun fakkaatu warri isinis taraan keessan gahee xaaqiyyattii kana kaayyatanii eenyu abbaa qoroo propertii maaneejar ta'uu barbaadan rabbi isin gargaaruun jedha. Sagantaa biraa qabadhee torban dhufu waan walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.